jira. Shimallis miseensa ta'ee osoo jiru maaliif itti aanaa ta'e jennee waggaa qorannu hojii irratti ilaalleeti yoo hojiidhan of mirkaneesse if he proves himself prezidantii goona. Oromiyaa mallamaa majaana hunde maal training groundiidha Oromiyaan. Itoophiyaa bulchuun Oromiyaa bulchuutu ulfaata bara. Gurbaan yoo kanaaf qophiin taane nurratti barata. Oromiyaa irratti barata. Ummata kana irratti barata. Waggaa tokko be ummata kana hunduu jalatti gadi qabe. Malee bulchaan turre. Na maaliifi aangoo guutuu wajji maan kennine waggaa jenne. Aangoo guutuun qabaatu. Kanaaf aangoo guutuu argachuudhaaf kittillayyoo ta'uu qaba jechuun federaalaaf. Ergamtuu ta'uu danda'a autonomii isaa Oromiyaan of danda'e akka of bulchuuf akka bulchaa aangoo guutuu qabuutitti there's a huge difference acting president fi president. Inni acting president dha amma kan ta'e. Hojiidhaan laalamtee ol kaatadha. Deputy but acting as a president. He's a deputy president itti aanaadha acting kan ta'e. President yoo ta'e itti gaafatamummaan isaa caffee Oromiyaatiif uummata Oromootiif sammuu isaa qofaaf. Sigala president yoo ta'e heera mootummaa Oromiyaa irra ifatti jira. Itti gaafatamummaan isaa caffee Oromiyaatiif uummata Oromootiif sammuu isaatiif. Prezidentii osoo hin ta'in hojii preezidentiidhaan yoo deemu taate itti gaafatamummaan isaa eenyuuf? Konfidensiidhaan aangoo tokko hin hojjetu jechuudha. Kanaaf ergama bakka biraatti itti kennamu fudhatee boru prezidentii ta'uudhaaf taxabaabaqiidha. Tasfanyaadha. Sigala. No. This kind of joke need to end. Nde? Ummata miliyoona 50. Ummata daakee itti dhumee dinagdeensaa jalaa raabni ta'e ilmaansaa jalaa dhumtee dhufee waggaa tokko callisee isaan eegu. Har'a dargaggeessaaf hojii uumu ummata keenya miliyoona buqqee deemu qubachiisu lafa qonnaa dhaabbatee kana eegalchiisuu kun osoo jiru ganda keessa deemanii aanolee waakkachuu fi minilik faarsu hell no. Kun immaan this is not acceptable. Wanni akkanaa kuni akkuma reefu jeetti ODP qofaaf miti. Paartiin hundumtu amma booda Oromiyaa bulchuun kan danda'amu sabboontotaa fi beektotaan yoo guutamte qofadha. Meritocracy dandeettiidhaan akka duratti abaluuf amanamaadha. Abalu jala kaataa soddaa abaluutiin hin ta'u. Meritocracy dandeettii yoo qabaate Oromiyaa keessa immoo dandeettiin hammanatti jira. Qeerroon kun dandeettii hammanaa qaba. Obsee kaadiree kutaa jaa keessa forjidiin ol ba'ee callisee ilaalaa jira malee ce'umsa kanaaf jecha amma booda ODP'n isaa taatu paartiin biraatis Oromiyaan bulcha yoo jette tokkoffaa paartii dandeettii namoota dandeettii qabaniin guutamte ta'uu danda'uu qabdi. Lammaffaa yaalamin maawwalaawwal gamaa gaman odoon jallatiin sabboonummaa Oromoo fudhatee sabboonummaa yoo tuqan irraa akka kibriitatti nama qabattu yoo qabaate malee nam paartiin Oromiyaa bulchuu barbaadu amanamummaan isaa for once and for all gaafii tokkoon maletti Oromiyaa fi Oromoodhaaf ta'a. Kana jechuun saba biraa tuqaa miti. Saba biraa wajjin wal taanee biyya bulchuu dandeenya. Saniin alatti garuu Oromiyaa gadi qaba. Oromoo busheessaa seenaa isaa fokkisaa Oromoo immoo bakka buunee federaalitti jiraannaan no. Kanaaf gara fuulduraa deemna jedhamee yoo yaadamu taate amma serious discussion ta'uu qaba biyya kanatti. Oromiyaan akka amma kaayan kanatti buluu hin dandeessu. Guyyaa 3-4 darbe kanatti addisuuf Shimallis Oromiyaa bulchuu akka hin dandeenye mirkaneessanii jiran. This clear. San qofa miti. Seeraan malee Oromiyaan shiraan buluu hin dandeessu. Shira namni mallasa caalaa jiru hin jiru. Innu dadhabeet gubatee biraa du'e warri inni lafa kaa'ee biraa kufte. Seeraan malee shiraan Oromiyaan buluu hin dandeessu jechuudha. Seeratti deemuun barbaachisaadha. Amma dura jeenis ture tanaan fixa. Iduma itti waan ta'e dhaga'uu didan malee. Ganama kanuma barreesseen ture. Sagaleen akaafee diddiifatee dhagawareen argee beekta. Gadi ba'ee guyyuunuma akaafa jimaan tura wayyoof ture. Lafti isee daabaansa qabdi. Homaanuma diimatte siinuma akaafa. Green naa taate jedhee siinuma diimatte bica taate beekte. Sagaleen akaafee diddiifatee jiru yeroon sun. Siigalee baay'ee dimne shira mallasaa dhiisaa. Amanumummatti deebi'aa uummata Oromootiin ufitti deebisaatii deemaa jennaan Oromoota biraa ufitti qabuun hafet
tokkummaa Oromooti dhaabachuun hafet namoota muraasa sabboonummaadhaan as bahanii ummata Oromootiin ufitti fide of keessa harcaasanii jechuudha. No way. Barri suni darbeera. Barri shiraan deeman. Barri sabboontoonni Oromoo dhiibaman. Barri sabboontoonni Oromoo qaallittii seenan. Baqatanii Suudaanii fi Saawud Arabiyaatti rakkatan dhumee jira. Waan tokko beekuu danda'uu qaban. Sabboonummaa Oromoo biyyuma tana diigu malee sabboonummaa Oromoo dhabamsiisuu hin danda'an. Sabboontoonni Oromoos akka kaleetitti baqachuun dheessuun hin jiru amma booda.